maatiin chaanalii AI One Tech Two ammas viidiyoo biraatiin walitti deebina jechuudha. Viidiyoo kana keessatti immoo paaswordii kompiitara keenyaa kan irraanfatamee karaa salphaadhaan soofteerii tokko osoo hin fayyadamne akkamitti rimuuf gochuu dandeenya kan jedhu ilaaluudhaaf adeema jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana jalqabarraa kaasaatii hanga xumuraatti hordofaan affeerraa kooti. Kunoo akkuma as biratti argitan akkaawuntii tokko hin qabna. Akkaawuntii tokko asirraan qabachuudhaan akkaawuntii kana paaswordii isaa akkamitti irraa rimuuf gochuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisuudhaaf adeema jira waan ta'eef. Kanaaf immoo kompiitara kana ergaa loog gooneen booda iskiriinii riikaardii gochuu danda'a waan ta'eef bilbila kootiin riikaardii gochaa isinitti agarsiisa. Kanaaf jalqaba viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Kallattiidhumaan kompiitara keenya riistaartii gochuu danda'uu qabna. Kompiitara keenya riistaartii goona jechuudha. Kompiitara yeroo riistaartii goonu immoo akka riikavarii oopshinii keessa nu seensuu fi shiiftii gadi qabu danda'uu qabna jechuudha. Shiiftii gadi qabneeti riistaartii gochuu danda'uu qabna jechuudha kompiitara keenya. Bifa kanaan shiiftii gadi qabnee riistaartii goona. Kana gochuun keenya immoo akka inni riikavarii oopshinii keessa nu galchuuf jechuudha. Akka kompiitarri keenya kuni riikavarii oopshinii keessa nu galchuuf. Riikavarii oopshinii keessa seenneeti achiin paaswordii kiraa gochuu kan dandeenyu jechuudha. Amma shiiftii gadi lakkisnus rakkoo hin fidu jechuudha. Amma kallattiidhumaan gara riikavarii oopshiniitti nu seena jechuudha. Zeen bifa kanaan ergaa gara riikavarii oopshiniitti nu seenen booda maal goona? Troubleshoot kan jedhu kana bira dhufna. Zeen advanced option. Sana booda immoo command prompt isheetu kanarratti click goona. Bifa kanaan command prompt nu banaa jechuudha. Amma asirratti maal goona? Folderii operating systemiin keenya keessatti install ta'e yookaan immoo local diskii operating systemiin keenya keessatti install ta'e sana iskee seenuu qabna jechuudha. Seenuudhaaf immoo kiyyaa kompiitara kiyya irratti D keessatti waan ta'eef kan inni install ta'ee jiru maal godhaa kallattiidhumaan D jedhee barreessaa sana booda seemii kolanii barreessa jechuudha yeroo tokko. Then enter jedhaanii bifa kanaan gara D tti nagalchee jira. Kun akkuma as biratti argitanii gara D tti nagalchee jira. Kunoo gara D tti nagalchee jira. Sana booda immoo maal godhaa? CD Windows jedhaan Windows CD Windows kana jechuun local disk D kana keessaa folderii Windows jedhu kana naaban yookaan iskee sana seensi jedhaan jira. Enter sana booda nagalchee jira keessatti. Ammas maal godhaa? Ergaa folderii Windows jedhu kana keessaniin booda ammas folderii System 32 jedhu jira. Isa keessa na seensaa jechuudha. CD System 32 sana booda ammas enter jedhaan jechuudha. Erga enter jedheen booda amma maal gochuudhaaf adeema jechuudha. Achi keessatti faayiloota jira wayii rename gochuu deema, maqaa isaanii jijjiiruu deema jechuudha. Maqaa isaanii wal jala jijjiiraa jechuudha. Kanaaf maal godhaa? Rename REN jennee barreessinaa. Then space kennina. Rename jechuudha. REN jechuuni or rename jechuudha. Rename utilman dot exe to space goona. Then utilman 1 dot exe kana jechuun maal jechuudha? Folderii maqaa kanaan jiru kana gara isa kanaatti na jijjiiri. Utilman kan jiru kana gara utilman 1 tti na jijjiiri jedheen jira. Then enter jedhaanii na jijjiira jira jechuudha. Na jijjiira jira. Amma immoo maal godhaa? Rename cmd dot exe to utilman dot exe jedheen jira. Sana booda enter jedhaanii na jijjiira jira jechuudha. Ishee kana jechuudha wanti nuti barreessinu, wanti guddaan nuti barreessinu isheedhuma kana. Ishee kana barreessinaa jechuudha. Walumaa galatti ishee gochuu dandeessu. Koodii kana yookaan immoo irraa screenshot godhachuu dandeessu. Walumaa galatti isuma kana barreessinaa jechuudha. Wanti nuti barreessinu isuma kanaadha. Isuma kana barreessinaa. Sana booda maal goonaa? Kallattiidhumaan cufnee biraa bahuu dandeenya jechuudha. Amma booksii kana cufnee biraa bahuu dandeenya. Yookaan command prompt kana cufnee keessaa bahuu dandeenya. Kana cufnee keessaa bahuu dandeenya. Sana booda turn off PC jenneeni keessaa bahuu dandeenya yookaan immoo continue jenneeni itti fufuu dandeenya jechuudha.
Kanaaf akka koompitara keenyas maal ristaart nu ta'uu fi akka wanta amma irratti hojjenne kana apply nu godhuuf koompitara keenya turn off yoo osoo goone gaariidha jechuudha. Isa duratti hojjenne sana koomaandiin sun maaliidhaaf nu fayyada kan jedhu haa ilaallu. Kanaaf maal goona as biratti kilik goona kun mallattoo accessibility jirti iddoo kanatti ishee kanarratti kilik goona sana booda bifa kanaan command prompt nu banaa jechuudha. Amma asirratti maal goona password irraa reset gochuudhaa fi control user passwords 2 jennee barreessina. Control user passwords 2 jennee barreessina sana booda enter jennaan jechuudha. Then kallattii dhuma iddoo kanatti nu galchaa. Amma maal goona accounting keenya isa kana yookaan userin keenya isa kana waan ta'eef isa kanarraa password reset jennaan jechuudha. Reset password jennaan. Kun isa kanarraa user account kanarraa password reset goona jechuudha. Reset then passwordin kennuu fi caljenneetuma akka nu banamu barbaanna waan ta'eef okay jennaani ammas okay jennaan jechuudha. Sana booda ishee kana exit jennee keessaa ba'uu dandeenya or close gochuu dandeenya. Sana booda ammas biratti ilaalla passwordin kennuu fi caljenneetuma enter kunoo bifa kanaan nu banamaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti akkaataa passwordii sooftiweerii tokko malee ittiin kiraa gochuu dandeenyu karaa salphaadhaan ilaallee jirra. Viidiyoo kanarraa fayyadamtanii jirtu yoo ta'e like gochuudhaan akkasumas immoo chaanaalii kanas subscribe gochuudhaan viidiyoo biraa akkasiin hojjetamu yoo barbaaddan comment irratti naaf kaa'uun irraanfatina. Thank you.